hawaasa muslimaa nama garteena deeggaruun qaba nama najaalatuun qaba jedhee gammachuusaa achi as baafnaan ummanni haasida ta'e itti ka'e yeroo tokko miidiyaatti ol ba'e miti akkuma miidiyaa irratti ol ba'e miidiyaa irratti gargaaramee mucayyuu sana caaltu kadhaabbii qabdu kan funyaan muraan taane egalee kan rifeensi diida keessa ciisu kan laallaan qalbii isaa hawwatu kan akka ati wucu kun loogoo kana achi as baafne jechuudha makiinaa harri makiinaa 30-40 manni ajaa'iba ijaaramee akkana malee madaa mucaa kanaaf fayyu yoona mummaa qabaatan kaa dhaabbadha. Kalas yoona mummaa si dhagaame amma mucaan kun anamma namni akka biraan fagaanne ustaaz Muhammad biraa akka namni fagaanne ani tun qalbiin naca mucaan kun maybe waa fuuchuu faatu mala. Inni galaamti. Hamza galatoomi guys si wajji jirra jaa please Hamza dhaan galatoomi si wajji jirra namni kumni sadii kun guutuun Hamza follow godha. Hamza galatoomi obboleessoo mee haala kamitti hawaasni akka jajjabeessuu qabu sagantaa akkamitti qabnaa fi isa wareersuu dhiisnee isa achitti maal akka goonu please hawaasa kee kana mari'achisi. Thank you so much. Amma karaa gabaabaa wayin dubbadhaan tokkoffaa mucaan kun miidhamee jira qalbiin cabee jira mucaa kana bira dhaabbanne dubartii bareedduu loogoo fakkaatu fuusifne akka gartee warri gadda isaatti gartee gammade warri moo gammachiisaatti gaddu سيقولي أكن خسارة قونا إن شاء الله. لا رسول الله عليه الصلاة والسلام دائما يرو كنت رسولي يبغوني في الضعفاء جن نما لافا نما مسكينة نما ميت أبي برتنا وربادا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. مجانكم ميت أمير خلاص جالتي أبي أمني أكو مقرتي تدول سنة كنو أمني كنو قلمان قاتي ونجرب البادر مال أدبا سلام تون كنو أدبا سنة أجمع دم أدبا سنة. قرو مجاكنا نمي ربي جج برد أبتي أجي ربي رارجت. أنكرا قاوا كنو مجران. nama qalbiin cabee maqaan isa badee ustaazummaan irraa fuudhamee ilaa sadarkaa kufriitti geessee uummanni kun amma suuqii kana dhabee yoo calliftanii jaallaltan ani beekne wallahi lazima akka kiyyatti qalbiin na cabee malee garaan nama daayan akka malee garaan akkin ulaafuun akkina fakkaatu zasanza ulamaayota wajjin ammati wal qunnamtee amma gargaarsa feemasoota keessaatti bahee mana keetitti banamee yookaan mana Hamzaa Sheejjaabir mana tokko nuu qabaati isin mariyadha ulamaayonni isin jala yaan amma ajandaa mucaa kana sheekotiin fudhadhaan urraa agaraa rabbiin waafudha amma ilaale haasawni kee dhugaatee osuma jiru kun amma sheekotii qofa lallatu nama namummaa qabu lallata dhimmi mucaa kana dhimmi mucaa kana nama namummaa qabu walaa islaama walaa kiristaanaa la mucaan kun jaallatee dhabe mucayyoon isa kaaddee itti cabbartee itti koortee itti boontee isa kaaddee akka malee sogootee isuma deessite nama madaa yemmuu bira dhaabbatu rabbii jecha kan bira dhaabbannu malee sigalee walaa sheekotiif ismiti namummaadha kan mucaa kana bira nama dhaabbisu yookaan ammoo namummaa yoo hin qabnu jechuudha mee isin mee kusuusin taate kam taatamme mee ofii kana jeefi sheekha naa hubadhu ustaas waniin kana jeefi fakkeenyaaf immoo feemasoonni ni jiran ummata kana yoo harka yoo seene dhageela waan akkana jeefi hin qabaanii namoota isin hin ta'iyyuu harka yoo seene osoo galman geenya hafuu danda'a. Sigale maaliif amma warri meediyaa kanarra jiru guddaan jaahilota warri amma feemasoonni meediyaa kanarra beekamtii qabu hundinuu warruma qaraatiillee qara'ee sirritti barnoota giyaa sammuu san hin qabne warruma quraana islaamaallee sirritti qaree qoma keessaa hin qabne jaahilota beekumsa hin qabneetu beekamtii guddaa qaba amma asirratti sigale warra afaan qofa qabu warra waa balleessu warra waa arrabsu warra waa xiqqeessu santu asirratti famous aja famousumma sammuutii fi ta'onneen qaban famousummaa follow TikTok yookaan ta Facebook amale kanaafi isin kennaa rabbiin isinii kanneen qomateessanii fi sammuuteessan guutamtee waan jirtuuf haraamii fi halaal sirritti adda baaftanii waan beeytaniif waan kana waada gallee xiqqaattus guddattus galmaan geenya malee akkamitti dhiisna jettanii waan yeroo hunda sammuuteessan keessaa hin baafneef jechaadhaan nurraa fudhadhaa nu dura deemaa nu afeerradha isin jala yaana jechuu barbaade kana naa hubadhu laal namoonni keenya hedduu gowwoomee jira meediyaa kanarratti fooloo laalan malee sammuu namaan laalan beekumsa namaan laalan heddummina namni baalagummaa fi afaan dheerinaaf jala deemu agartee miti namoota safuu cabsan namoota amantaadhaan nama qaban amantaa waliin nama buusan namoota shanyiidhaan saba kana adda diigan maal ja'a maal odeessa maal nama kanarraa dhageenya jee namni waan dantaa fooloo godhu kana waan jaalalaa fi kabajaa yookaan beekamtii fooloo godhan itti fakkaatee namni keenya abaluu feemas abaluu fooloo kabaja garuu namni kun fooloo qaba malee beekumsa sammuun qabu beekumsa onnee qulqulluun qabu jaahilumaa deema kanaafi galatooma
أستاذ خنما فين جملة وان برامتي اسنجل يا amma Hamzaan illee jira. Amma ijoolleen Harargeen nama tokkotu mana tijaaree kuusuu danda'an nan beeka nama Harargee itti dhiyeenyaan hin beeka. Namni keessan nama xiyyaachaa kanalleedha. Garuu mucaan kun wanni inni gartee safuu fi aadaa fi amantii cabsee wanni bakka kana isa ga'e jaalala ta'uu beeka maraateetiin nagaa qaba nama kitaaba rabbii beeku. Ni galaamti. Wanni inni haasaa ture wanni dubbataa ture ilaal sadarkaa namni gartee maraatee jira jechuun wanni isa geessise wanni akkana godhe nama kana jaalala malee wanni biraa tokko hin jiru. Mucayyoon akka malee jaalala qabsiisee maraachitee kaatee yeroo inni maraatu agarte biraa galte. Ammoo akka namaatti namummaa waan qabnuuf Hamzaan illee jira. Haydara Abdii Bilisummaa illee jira. Warroottan asirra jira asliinis gahaa Mubaarakiinis gahaa nama kana jiruu isaa jijjiirree fi jaartii bareedduu fuudhee jala geenye ni tasgabbeessina inshaallah. Eenyuuf jecha rabbiif jecha qabrii keenyaaf jecha nama gattee bira dhaabbatu nama kutuu ol kaasu barbaachisaadha. Amma Hamzaa Haydara dubbatanu jararraa yaada fuuname. Taati ani ammoo arrabooda narraa fudhattanii waan narra keessaniin kafalaanii arrabooda ajandaa kana itti deebuu hin danda'u wayyee. Saamee xiqqishoo yeroo nuu qara ni yookaan ammoo nama jinaan dubbatanii hawaasa kiyya assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dhimma Ustaaz Muhammad Bayaan kana yeroo baay'ee miidiyaa kana gubbaa deemu jira waan kana jarri kuni dhuguma akkanuma godhatan malee wal jaalachuu jiranii jennee tama usne haala yerootiif namni walis dhabuu danda'a maal ta'uu danda'a jennee callifne waan kanarratti akkuma dhiyoo tana Ustaaz Hamzaa Sheikh Jaabir miidiyaa irratti dubbatanii jaalalti muciyyoo sana hin mul'attuu je namoonni baay'ee waan kana ni agarra. Garuu haala yerootiif ajandaa namaa kun nama uwwisee namni mucayyoon tun akkana ta'uu dandeessi jennee callifne even wanni kun osuma mul'atu hagana umri afgaanama kana jidduu seenanii nama wala aare addaan hin facaasan jennee kana hundaa'u cal jennee dhiibachaa turre karaa gabaabaa yoo borurraa taate ani liivii banee gargaarsa namni barbaade namni gurbaa kana cinaa dhaabbanna namummaa je borurraa kaanee bira dhaabbannee intala ashiita gandaa qabnu itti fuudhuudhaaf waa adda guunnee jirra. Alwasana achi naqabi as naqabi osoo hin taane boru aliivii banee baallamatti kannuu osoo hin taane waan silaa godhamuu qabu guyyaa borurraa kaanee intala gandaa tasheekootiin eeybifte ta namni hundi eeybise ta naamusa qabdu ta miidiyaa irratti illee hudduu olin qabatin naamusaan itti fuudhuu dandeenya. Halkanii guyyaa asumarraa waan kana mee af ijoolleen tun wal dhabdee miciyyoon tunis amma amantaa kana dhufte afichomee miciyyoo tanallee waan hin jennuuni afichomee ni bayyanatti afichomee jechaa oollee as geenye malee waa hunda ilmi namaa laalee arga. Miciyyoo tana yoomiin irraa gale'an akka nama tokkootti aboo nam tokkotti hin dubbatinaadha. Paaspoortiin haa ergaan jedhe kunoo booniyye dawwala Muhammad Bayaanit dawwala Hamzaan galgalatti paaspoortiin haa ergite keetaan sii muraay je'e moo hin jenne ja'ani gaafadha osoo ilma namaa tokkon dhageenyen tikeeta isinii muree boru galtaa guyyaa sadii ka tikeeta sii muru ana yoo doraala kum tokko ta'e kisha kiyyaa baaseetiin muraa natti ergaan jeen galgala wali mari'adheetiin isaan lachuu marabbaa jedhanii addaan kutan miciyyoon guyyaa tokko ooltee guyyaa kaan ani baqaalettiin nadiddee baatii lamaan takka naa daleeydu malee dhiyootan hampiisaa sii dalageettee nadiddee guyyaa saniin wala booniyyee fi wala kooniyyee jibbee jalaa dhaabbatte yaa akii amma as keessatti nama bultii nama addaan facaasu isiniif fakkaachuu danda'a. Warabbul kaaba viidiyooniin qaba. Hagaan jara kana jidduutti allaffe keessaan gorsa akka ilmoo aboo jarri kun booda siqaanya isaa dhaabbu osoo namni jahu wallaahi halkanii guyyaa jara kana bira dhaabbadhu.
ijibban waan kanarratti amma hoggaa hagana dubbate akka nama ifi jiruu tolfatee jiru laaltanii agartan murteessuudha waan kanarratti haasawa achi naqabii qabne waan kanarratti hirmaannee mee mi'uutu gadi sasamsa namni hundinuu waan kanarratti hirmaannee guyyaa boru alliibiini bana yoo barbaachisaa ta'e mana kiyyaniin bana osoo hin qabne obboleessa keenya kana waa hundaan gadhaabuu danda'uu ni qaba. Tagara miti yoo akkuma duubbattetti haadhuu hidhu sanii isiinuu harkatti deebisa. Gara namaa biraayis ni agarti. Guys, amsa bilbila turkisaa jira monitor kin beeku family maaliif yeroo tokko koppiniin kin goone dhimmoon ustaasaa kana Hamzaa wajjin finna Hamzaa lamaan Hamzaa Hashimii fi Hamzaa Hajii wajjiniini murtii rageenyaa addaan baana galatooma taaptaabiif koppiniin kii bakka takkaan godha. Hamza network rakkisaa jira. Hamza Hajii gabbuu yoo deebi. Galatooma family wallahi rabbii namtu Haydar Abdii isa dubbatu Haydar Abdii carraa kenname. Ayyee Haydar itti dubbatu hanga Hamzaan dhufu. Guys taaptaabii. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dika sana kami negara Echa. Dhugaa dubbachuudhaa fi ani waan yaada kiyyaa waan natti fakkaatu hin dubbadhu waan isin gammachiisu immoo nan dubbadha. Maal jechuu barbaadeen nama na gargaaraa jedhe hin gargaarinaa hin gargaaru jechuun hin taatu. Egaa inni na gargaaraa jedhe egaa hawaasnis ni gargaara jedhe nama gargaaramuu irraa yeroo cufayyuu yaadanis waan beeknuun waan dandeenyuun jiraan dhaabbadha akka mataa kiyyaatanii reekfallee firatti aansan jette Oromoon gaafa mammaaktu dubbii dheeraa dhiisnee akka kiyyatti osoo waan aktivistidha osoo waan artistidha ta'e dhugaadha Nasraan faanis nama jiranii garuu namni darasaallee darasa biraa bareeddi sheeknillee sheeka biraa bareedaa namuutu yeroo isteeyyii tokko waltajjii artistidha yoo ta'e artisti san cinaa kataa'u artistii isa fakkaatu manguddos yoo ta'e manguddoo cinaa ta'a sheekallee ulamaayis yoo ta'e ulamaayis cinaa dhaabbata cinaa ta'a akka haasawaa ustaaz Hamzaa irraa dhagahetti ustaaz Hamzaan Haashim gar malee gochii obboleessa keenya irratti raawwatame akka sagaraa nyaati himaa jira waan ta'eef gara biraatti fi kallattii biraatti qaboo osoo hin taane dhimma kana adda durummaadhaan qabatee fudhatee manas banee ofii hirmaatee nus hirmaachisee namni gartee obboleessa kana qarqaaruudhaaf niyyaa qabu fedhii qabu cufti mana ustaaz Hamzaa Haashimitti osoo gargaaranii yaadan qaba waan achirraaf ammoo miidiyaa kana gubbaa abbaan manaa fi manaa feetan waan hamaa miti waan gaariis osoo wal guurtanii dhufuu baattanii jireenya keessan lafarra jiraattanii yoo rakkattan nutuu barbaanne isin dhufu jirra mana ilaa manaa keessan dhufna rakkoon qabu yoo rakkinni jireenya rakkinni dhuunfaa yoo jiraate kanaaf ustaaz Hamzaa inni geessaami ustaaz Hamzaa Abdii Geetaachoo galchi isin nama sheekaati Nasraa Abdii Geetaachoo galchi isin nama sheekaati waan kana dhimma kana qabadhaa nuti isin jira hiriirra obboleessa keenya namni rabbi laffiseef haa gargaaru ammumallee guyyaas sa'aatii wajjin itti qaba haasa'anii deemuun irri miti Abdii argaa jiru sa'aatii qaba Hamza Haashim irraa hin bu'inaa Abdii Geetaachoo mee Abdii Geetaachoo Hamza argaan jiru waan ni argitaati. Ustaaz yaa sa'aatti qabuu qabdanii Hamza Hajii wajjinii ani yaadni kiyya kanuma ammoo fuudhaatis isumaa dhiisa nama barbaade haa fuudhu isin deeggarsa. Networking jechuun wal haa hirmaannu. Xumurtee Haydar xumurtee amma akkana goona karaa gabaabaa Harargeen namarraa naftu abadan Harargeen adda nama isaa
alagaadhaaf unigaa qabeenyi isaa alhamdulillah rabbiitti kennee jiraate. Nama kana ammoo uuma xiqqoo tokko walitti wallee jennaan waan isa barbaachisu hundaa uni goonaaf fedhu mana kiyya haa ta'u, fedhu mana Hamzaa Haajii haa ta'u, fedhu mana kan kee haa ta'u. Garuu mucaa kana mooraalii isaa eeguuf jecha dirqama namummaati wanni kun walaa dhiiraa walaa shamaraa yoo dhugumaan gartee rabbirraa waa arganna jettan mucaan kun akka kiyyaatti ilaala akka waan qalbii qabee jechuudha. Akka waa wanni kun irra ga'e utuu irra ga'e akkam taatan wanni kun namummaadha wanni kun isinii galaamti